Ese muda lo takana guge akka sawaq ayoon hin argine isaan taasise maalidha beektu kunoo jara bosonte sabalan xiqqoo sirachaa tureeyyu keessa jara kana maaltu jira yoo jettan immoo daandii gara si'oolitti wangeelli ati eenyummaatti kennitu arrabsoodha kinu wangeela arrabsaa jirta baazamu Ana amanta ortodoksii tawaariyo Itoophiyaa maaltu dukkaneesse jettaniin gaafatina maaltu dukkaneesse sammuu dhaloota kana guuge akka isaan waaqayyoon hin argine isaan taasise maalidha beektu kunoo jara tarraanii jiran kanaadha garuu jara kanarratti fannoo laaltu karaa ala isaanii keessa jara kanaa maaltu jira yoo jettan immoo daandii gara si'oolitti geechu በነገራችን ላይ ሉቦ ሶንቴ ሰበለን ጥቆ ስራጫ tureeyyu fakkeenya maal jettee yaada kee keessatti ani wangeela lallabuu wangeelaaf jedhee tan riba koo dhabaa itti dadhabaa eenyummaa koo itti kennamna wangeelli ati eenyummaatti kennitu arrabsoodha kinu wangeela arrabsaa jirta baazamu wangeelaaf jedhee akkana ta'e jetta garuu dhuftee bu'aan kee kinu arrabsoodha daandii mootummaa waaqayyoo irraa fagoo kan ta'e kana qofa yoo miti kitaabni mana amantaa ortodoksii dhiibboo fi dhiibba keen tiratii mandara keessaa dhaloonni akka waaqayyoon hin argine wangeela isa dhugaa akka hin argine dubbii sagalee waaqayyoo isa dhugaa akka hin argine dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ba'uun dhaloonni kun akka of hin eeggannee fi dhaloota kana dukkaneechee kan qabe galma waaqa tolfamaa taratii mandara keessaa dhiibboo fi dhiibba kee kiristoosin akka hin argine masirraa baranna ammam sammuun kee qoshashaa akka ta'e ammam akka baalagii taate keessi amantaa osoo hin taane bilginnaa akka jiru sirraa baradhe amma maaliif arrabsoo kee irraa wangeelaaf jedhee tan riba dhaba jettee garuu wangeelatti nu lallabaa jirtu arrabsoodha arrabsuun immoo wangeela ta'uu hin danda'u galma seexana maasaraa seexana zarinnatiidhaan kan guute kitaabni isaanii dubbii sagalee waaqayyoo of keessaa kan hin qabne ulfina kiristoosin kan hin mul'ifne ulfina mootii moototaa kan hin mul'ifne du'ee du'aa ka'uu yesuusin kan hin mul'ifne deebi'ee dhufuu ilma waaqayyoo kan hin mul'ifne waa'ee waaqayyoo hiikee kan namatti hin himne waa'ee waaqayyoo mul'isee kan namatti hin himne dhiibboo fi dhiibba kee tadhatii mandara keessa waa'ee mililik waa'ee tagliyee waa'ee maaramii waa'ee arsemaa waa'ee kiristoos saamira waan aduu kanaati gadiin kan guute sammuu dargaggootaa sammuu shamarrootaa sammuu dhaloota sana hunda isaanii walitti qabee kan dukkaneeche maggaarrajaa dukkanaa abaarsa mana amantaa ortodoksii kunoo kitaabota kana maqaa wangeelatiin arrabsuu jechuun wangeela arrabsuu jechuudha ምክንያቱም wangeelli keenya waa'ee arrabsaan hin jedhu hamaan hin deebisinaan hin jedha Okay, diina kee akka ofii keetti jaaladhu nun jedha abaalan jira handiraas mudan namoota kamiyyuu akka ofii keetti jaaladhu nun jedha diina kee jaaladhu nun jedha kitaaba dukkana kitaaba tibtibee barrisaa barraa'e maaliif akka barraa'e kaayyoosaa gargar ba'ee kan hin beekne hiika kitaaba kan of keessaa hin qabne kitaaba mana amantaa ortodoksii tawaariyo Itoophiyaa kana qofa yoo miti dhugaa waaqayyoota lakkaawwameen dhumu kitaabni mana amantichaa keessaa lakkaawwameen dhumu kitaabni mana amantichaa keessaa sagalee waaqayyoo inni qajeelan gaafa dubbatu garuu wangeela nuti isinitti himne kana bira darbee kanarra haddi kan ta'e isinitti yoo hime inni habaarama haa ta'u jedhe Phaawulos garuu kunoo warri kitaaba mataa isaanii maxxanfatanii mandara keessatti sammuu dhaloota kanaa kan dukkaneessan yaada dhaloota kanaa kan dukkaneessan akka dhaloonni waaqayyoon hin argine kan ta'an isgoo ba'aa kana jala amma ati wangeela irraa fagoo akka taate faalla wangeela kan ta'e daabloos faalla Kiristoos kan ta'e daabloos amma ati hojii daabloos hojjechaa jirta taratarati mandara keessa kara deeman kan barreesse maaliif akka barraa'e kaayyoon kitaaba kanaa kan hin beekamne kitaaba mana amantaa ortodoksii tawaariyo Itoophiyaa kan sammuu dhaloota baay'ee dukkaneeche han dhaloota jireenya keessaa baase kanaaf jalaa qabaa kana jalaa siniin jenna waaqayyo sinaa yaadatu